رمضان رمضان شهر الرحمة شهر الغفران رمضان شهر التوبة شهر القرآن. ركتش سنة إيانو تكفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتو قوبي ستوتا قوبي ركتش سنة مكانكي يما تقع باجام. أنا مدور إنتلاتك بيجتي لالا إيسي وجبلتي جارو فرجئين إسين استولين عن جت إيغا ولي قلين بودا أنيخ إيغا ربي أربا دفه إسين أجت دي ربيروتي وجها سويتين عن جان أنيس إسيت بالبلي وانقاند إيسي جئتين كورس إسين أفانين تولين عن جت قرو أمل إفيهن ديستو ميأكا من قدو قبا أبسان إسين إيغا غلطوما. Mee dhaamsaa akkam dhaamtaaf? Waliigaltee qofa moo nikaa hidhatan? Lakkii dhimma nikaan dubbanne. Duuba waliigaltee qofaan isii gorsee dadhabe jechuun hin ulfaatu? Bar inni intala tanarraa waan takka illee hin qabu. Isiin isaaf ajnabiidha. Haasawa faayidaa hin qabne waliin haasawa ooluun dogongora. Eega waliigalan nikaa godhachuudha malee haasawa dheereessuun gaarii miti. Akkanatti fakkaatutti isiin isarraa shakkii qabdi. Si wajji bultii jaaruu fedha jedhee gaafii qofa dhiheesseef. Maanguddoos hin erganne, nikaas hin godhanne. Sanirraan irraa fagaatee biyya namaa jira. Waan saa kanarraa shakkii waan qabduuf carraa biroo ilaalachuutti jirti fakkaatti. Akkas ta'uu mala. Nuti tilmaamuma dubbanna. Hundaafuu intala nikaa irraa hin qabne gorsee dadhabe jechuun xiqqoo dubbii gaariin fakkaattu. Ati iyyannootti aantutti ce'i. Tole. Daddacha jaalalaa iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Maqaan kiyya Raatuu Qaazaa jedhama. Iyyannoon tiyya akkasii gadiiti. Saawudi Arabiyaa jiraadha. Asuma biyya Arabaa kanatti gurbaa tokko wal jaalannee nikaha godhannee wajji jiraachuu eegalle. Gurbaa kana wajji amata lama waliin jiraannee jirra. Waggoota lamaan kana keessatti inni guyyaa takkallee waa dalagee hin beeku. Waanumaan dalagee fiduun jiraata. Guyyaa guutuu mana taa'aa oola. Mana taa'ee dubartoota biroo feesbuuka irratti haasofsiisaa oola. Ati maaliif mana taa'aa oolta? Baatee dalagaan barbaadattu yoo jedhuun ani dalagaa hin qabu. Bakka deemus hin qabu naan jedha. Ani amma dadhabe nama kana akkam godhuu qaba. Obsaan isin eeggadha. Galatoomaa. Hayyee maal jettaan Usmaan? Haala biyya Arabaa kana nama beekuuf dhiisutu gaariidha. Mee abbuma murtiitiif dhiifna. Hayyee iyyannoo itti aanutti ce'e. Tole. Daddacha jaalalaa iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Maqaan kiyya Raatuu Qaazaa jedhama. Ani eegaan bultii jaaree amata tokko gahee jira. Biyya Arabaa jiraadha. Biyya Arabaa tanatti intala takkaan karaa feesbuukaatiin wal barree wal jaalanne. Achi booda karaa shari'aan hayyamuun nikaa godhannee bultii jaarre. Intalti tun nama gaariidha. Haalaa amala bareedaa qabdi. Akkaan na jaalatti. Kabajaa guddoo naaf qabdi. Anis amma dura haalaan isii jaalachuu ture. Intalti tun ana dura nama birootti heerumtee baate. Akkamitti heerumte je'ee gaafannaan nama tokkootu fedhii kiyya malee dirqiin na bute. Maatiin tiyyaas osuma beekan cal'isan. Achi booda na yaamanii gara biyya Arabaa ni ergan. Eegaan biyya Arabaa dhufeen booda gurbaa dubbisanii akka nikaa narraa buusu godhan jetteen naaf himte. Anaa fi isiin amata tokko kan waliin dabarsine kana gammachuun dabarsine. Haala amallisii gaariidha. Rakkoon isiirraa himadhu tokkollee hin qabu. Garuu ana dura heerumuun sii kun sammuu keessaa na baduu dide. Ani isii dura intala biroon fuune. Sababa na dura nama birootti heerumte kanaaf jaalalli isiidhaaf qabu na keessaa hir'achaa dhufe. Inumaa amma jaalaluma siituu waan qabu natti hin fakkaatu. Jachuma heerumtee baate jettu tanaatu sammuu keessaa na haqamuu dide. Mee akkamiin godhuu qaba? Waan sammuu tiyya tasgabbeessu naaf dhaamaa. Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettaan Fariyaa? Fedhiin ilma namaan guutamtu. Ilmi namaa osoo carraa argatee nama akka maleekaa wajjin bultii ijaareellee waan irraa himatu hin dhabu. Hanqinuma wahii barbaadee irraa himata. Dhugaadha fedhiin namaa hin guutamtu. Intalti tun eega haalaa amala gaarii qabaattee silaa maal irraa himatan? Namni tokko diin qabaatee haala amala tollaan irra gaarii namaati. Sanii oloonti barbaadan hin jirtu. Hedduutu jira. Kan intala dhiiraa 4 yookiin 5 heerumtee baate fuudhee waliin jiraatu. Heerumanii bahuun wahii dilii taate. Haati teenya Khadiijaan Rasuula sallallahu alaihi wasallam dura nama biroo heerumtee ilmaanis irraa hortee turte. Sanirraan umriin siitis Rasuularra guddoodha. Akkanuma wajjiin Rasuulli Khadiijaa akkaan jaalatu ture. Dubbii dhugaati. Waan dabarte bira kutanii jiruu ofii tolfachuu irratti xiyyeeffachuutu irra gaarii. Yaaduma akkanaatu sammuu keessa of yaasuun dogongora guddaadha jedhaan gama kiyyaan. Waan hafe gama abbaa murtiitti dabarsina.
Ati iyyannootti aantutti ceeta mokkami. Iyyannoo hafte gama keessaatiin abbaa murtiitiif ergina. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannoon irraaf korfeeffanne tanuma hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa kamisa galgala isiniif dhiyaatti. Dhaddachi irraa goolabamee jira. Raadiyoo Nuural Hudaa sagantaa soora qalbii dhageeffachuu jirtu. Isniina dabre jechuunis Feebruaarii 6 bara 2023 lafti Turkiyee fi Suuriyaa kirkira hamaa sadarkaa 7.7 sossootee turte. Akka mootummaan Turkiyee himatti kirkirri kun yeroo lama akka hamaatti sosse. Jalqaba irratti sadarkaa 7.7 sakandii 65 sossoote. Kirkirri lammaffaa ammoo sakandii 45 ture. Kana jechuun badii nukulaar boombiin 500 fiduu maluutu lafa sanitti mudate. Akka himamutti guutuu addunyaatti walakkaa jaarraatii as kirkira lafaa mudate keessaa kun kan irraa hamaati. Kirkirri lafaa kun jiddu galeessa kibba Turkiyee kutaa Qahramaanii fi kaaba Suuriyaa kutaa Halab sirriitti miidhee jira. Biyyoonni ollaa Turkiyee fi Suuriyaa jiran kanneen akka Iraaq, Giriik, Orduun, Lubnaan, Falasxiinii fi Masriin kirkirri kun isaan gahuu himan. Garuu biyyoota kanneenitti miidhaa guddoo fideen qabu. Kirkirri lafaa kun Feebruaarii 6 irraa kaasee biyyoota jiddu galeessa lafaa jiran irra deddeebiidhaan raasaa jira. Morokoo magnitiyuudii 4.3, Indoneeshiyaa immoo magnitiyuudii 6 kirkirri lafaa yeroo lama ol mudatee jira. Akka mootummaan Turkiyee ibsetti bariisaa isniina dabree kaasee haa xiqqaattu malee yeroo 2000 oliif lafti Turkiyee sossootee jirti. Hanga oduu tana qindeessinetti kirkira kanaan Turkiyee qofa keessaa namoota 30,643 oltu lubbuu dhabe. Suuriyaa keessaa ammoo namoota 4,600 oltu lubbuu dhabe. Walumaa galatti namoota 36,000 oltu kirkira kanaan lubbuun isaanii dabarte. Yaada akka kirkirri hamaan guyyaa duraa mudate sun sakandii 65 qofaaf ture. Sakandii muraasa kana keessatti magaalaan gurguddoon sun daaraa taate. Kiiloomeetira 500 ol irraa manneen diigamanii karaan dhodhoohee namni hedduun sun lubbuu dhabe. Mootummaan Turkiyee fi Suuriyaa yeroo ammaa gargaarsa biyyoota alaa simataa jiran. Osoo kirkirri kun daqiiqaa hanga kana ture hoo hafnaa dhiiroo hanga makkalaafoo taane hubanna. Harka caalu balaan bifa kanaa sababa badii teenyaatiin dhufti. Dallansuudha. Mee seenaa ummata asiin dura boonee lafarraa badee kana halaallu. Qur'aana suuraa Fussilat aayata 15 irratti rabbiin guddaan akkana ja'a. Caad ammoo dachee keessatti haqaan ala boonanii namni humnaan nurra cimaa eenyu ja'an. Sarabbiin inni isaan uume sun dhugumatti humnaan isaanirra cimaa ta'uun garree keeyyattoota keenyaas mormitoota turan. Mallattoo qiyaamaa irraa kirkirri heddummaata jedhan nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam. Kirkirri lafaa, volkaanoo fi rakkoon hundi qormaataaf mu'uminatti dhufti. Daraan rabbii keenyatti dhihaannee akka araarama gaafannuuf guyyaa qiyaamaa jabaasanis akka yaadannuuf nu mudatti. Gama kaanii yakka hojjetaa turre nurraa kuffistee nu xahaarti. Irratti haa obsinu. Rabbi irratti haa lakkaawwannu. Rabbi gargaarsifannee wal bira haa dhaabbannu. Akkasuma balaan gurguddoon tun warra badii dinnii nuuf dhufti. Gama rabbii deebi'anii akka if yaadataniif dallansuu rabbii jalaa humaa akka isaan baraaruu hin dandeenye barsiifti. Inuu isaaniif adaba. Warri cubbuu keessa oolee bulu asitti hadhaa harkee aakirattiis ibiddatti darbama. Walumaa galatti ilmi namaa hangam akka wallaalaa ta'e waan naannoo isaa jiru akka sirritti hin hubatin waan rabbiin itti murteesse kana humnaa fi beekumsa isaatiin ofirraa deebisuu akka hin dandeenye barra. Ilmi namaa hangam sirna tolfatee qaroomus, hangam diinagdeen cimee oomishus, hangam beekumsaan fagaatee hawaa keessa cehus waan daqiiqaa takka booda isa qunnamu hin beeku. Rabbi warra isa beekee dhugaan isatti amanee milkaa'urraa nu haa godhu jechaa gama qophii tafakkurii isin dabarsina.